Caftuu lama shaanqoo dhalee jisu farda abbaa gadaa gaarii hin areessisu. Baddu farda yoo duulli deebite hidhadhu mudhi yoo ormi keenite. Caftuu lama shaanqoo dhalee jisu fardi gooticha gaarii hin areessisu. Daleef gachanni keeti guyyaa biiti iddoo garaasi yaaddu sannaqiti. Ittiin qoli gaaleekee yaabidaalee maqaa bali lammiikee. Raabaaf durii duula deemaa yaafoolle. Raabaaf durii duula deemaa yaafoolle. Abbaa duulaatu gaggeessaa yaajoolle. Abbaa duulaatu gaggeessaa yaajoolle. Haadha siikee goota muudaa yaafoolle. Haadha siikee goota muudaa yaafoolle. Malkaaf tulluu dura deemti yaajoolle. Malkaaf tulluu dura deemti yaajoolle. Hingatu gada dameera naara. Hinnaku ganda kulina naara. Hingannu gada dameera naara. Hinnaku ganda kulina naara. Siyaara naara nuyaara. Raabirraa hora buuna yaafoolle. Raabirraa hora buuna yaafoolle. Yoo hammatees wajjin duuna yaajoolle. Yoo hammatees wajjin duuna yaajoolle. Oleef dabaleetu eeggata daangaa. Oleef dabaleetu eeggata daangaa. Daangaan cabnaan baroonneen koona dhiiga. Daangaan cabnaan baroonneen koona dhiiga. Hingatu gada dameera naara. Hinnaku ganda kulina naara. Hingatu gada dameera naara. Hinnaqnu ganda kulina naara. Siyaara naara nuyaara. Yoo duulli deebite yaammadhu jaba yoo ormi keenite. Caftuu lama shaanqoo dhalee jisu farda abbaa gadaa gaarii hin areessisu. Baddu farda yoo duulli deebite hidhadhu mudhi yoo ormi keenite. Caftuu lama shaanqoo dhalee jisu fardi gooticha gaarii hin areessisu. Daleef gachanni keeti guyyaa biiti iddoo garaasi yaaddu sannaqiti. Ittiin qoli gaaleekee yaabidaalee maqaa bali lammiikee. Kunis kun ergaa galmeessee gadaako. Kunis kun ergaa galmeessee gadaako. Eenyuun na dhaabaa nan beekaa karaako. Eenyuun na dhaabaa nan beekaa karaako. Nabdatiini baraan gonfiteessa. Nabdatiini baraan gonfiteessa. Aadaatu beekaa sirnaa fi bulchiinsa. Aadaatu beekaa sirnaa fi bulchiinsa. Hingatu gada dameera naara. Hinnaku ganda kulina naara. Hingannu gada dameera naara. Hinnaku ganda kulina naara. Siyaara naara nuyaara. Raabirraa hora buuna yaafoolle. Raabirraa hora buuna yaafoolle. Yoo hammatees wajjin duuna yaajoolle. Yoo hammatees wajjin duuna yaajoolle. Oleef dabaleetu eeggata daangaa. Oleef dabaleetu eeggata daangaa. Daangaan cabnaan baroonneen koona dhiiga. Daangaan cabnaan baroonneen koona dhiiga. Hingatu gada dameera naara. Hinnaku ganda kulina naara. Hingannu gada dameera naara. Hinnaku ganda kulina naara.
Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu? Kun Arsadee Miidiyaati. Arsadee Miidiyaan dhimmoota Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti kan xiyyeeffatudha. Dhimmoota Oromoo gama siyaasaan, gama dinagdee fi hawaasummaa irratti waan jennu qabna. Qophii keenya har'aa kan isinii dhiyeessu ogeessaa teeknikaa keenyaa Abbaa Liiban waliin an Abbaa Malkaati. Akkuma aadeeffannee keessummoota mariidhaaf afeerree jirra. Isaanis Profeesar Makuriyaa Bulchaa, Ibsaa Guutamaa fi Dr. Gulummaa Gammadaati. Isaanis haaluma biyya keenya keessatti amma ta'aa jiru ilaalchisee qabsoo Oromoo irratti fi afaan faajjii uumamaa jiru ilaalchisneeti mari'annaa. Keessummoota keenya waamicha keenya kabajanii yeroo keessan wareeguudhaanii bakka kanatti nu argamuu keessanii fi maqaa daawwattoota keenyaa fi maqaa Arsadee Miidiyaatiin isin galateeffadha. Galatoome Abbaa Malkaa. Gaarii meegaa akkuma amman irraa kaasee kallattiidhumaanii gara marii keenyaatti seennaa. Mariin keenya har'aa egaa haala sochii uummata keenyaatii fi sochii kana keessatti afaan faajjiin tokko tokko uumamaa jira. Uummanni keenya maal gochuu qabaa isa jedhuuniti marii keenya kana goolabna. Mee jalqabaa gara Profeesar Irraatiin jalqabaa. Yeroo ammaa kana keessaa uummanni keenya fincilli inni godhaa jiru kun sadarkaa olaanaatti yeroo inni deemaa jiru kana keessatti uummanni keenya waan barbaadu qaba, waan gaafatu qaba. Kanaaf mee akeekii qabsoon uummanni keenya godhaa jiru kun fedhiin isaa maal barbaada jettaniiti yaadu? Fedhiin uummata keenyaa waggaa dheeraadhaaf beekamaadha. Qabsoon godhamaa ture waan godhamaa turee fi hubatamaadha. Bilisummaadhaaf uummanni keenya illee immoo hiriira baay'ee godhaa ture kan waggaa 3 kana keessaa caalaatti kan inni jedhu bilisummaadha, abbaa biyyummaadha. Irra deddeebi'ee uummanni kana jedhaa jira. Uummanni kana hubatee jira. Uummataa fi hoogganni uummataallee walumaan kana jedhaa jira. Kana hubachuufiitu nurra jiraa jechuudha. Nu qofaa otoo hin ta'in biyyi lafaayyuu kana akka hubatu gochuutu nurra jiraa. Bilisummaadha uummanni kan inni hawwaa jiru, kan inni itti dhiigaa itti du'aa jiru. Kun waanuma irra deddeebinee haasa'aa turredha. Waanuma hundumti keenya iyyuu beeknu. Gaarii mee gara Ibsaattiin darbaa. Rakkoon uummata keenya sochiin godhaa jiru kanarraa kan ka'e rakkoo garagaraatu mudataa jira. Qaama mootummaatiin dhiibbaa garagaraatu irraa gahaa jira. Waan lola ollaarraa itti godhamaa jirullee waan kana kaasuun ni danda'ama. Isa kanaaf mee dhiibbaa mootummaan kun sirni mootummaa amma bulchaa jiru uummata keenya irraan gahaa jiru bifa gabaabaan akkamittiin nu ibsitan? Gaariidha. Waan walii galaa Jaal Makuriyaan jedheera. Xinnoo gara booddeetti deebi'uu yoon barbaade Oromiyaan amma akkuma duriitti qabamtee jirti. Qabaa jala jirti, walabummaa hin qabdu. Qabaa jala yoo lixxu immoo calqaba namoota keenya cabsanii namoota keenya fudhatanii namootuma keenyaan nu rukutuu danda'anii. Ittaanee sana ergi cabsanii booddee dinagdee argatanii qabeenya keenyaan nu rukutan.
Amma immoo sanatti dabalanii aadaa keenyaanis rukutuu barbaadaa jiru. Aadaa keenyaa yoo jennu amma engadda yommuu opidiyoonii Goojjamiin yoo agarre abbaa gadaa jaarsolii all institutionii dhaabota Oromoon qabu hundumaa fudhatanii ce'an. Sunigaa itti dabalee jechuudha. Aadaa keenyaan rukutuu itti dabalee jira jechuudha. Asirraa kaanee rukuttaan kun foormii geeddaratee akka baraatti isaanii fi tooftaadha. Tooftaa geeddaratanii akka baraatti rukutaa jiru. Amma meeshaa isaanii argatanii calqabuma yommuu EPRDF, TPLF, EPRDF yommuu daangaa keenyatti ceenu qabatu Oromoo walitti qabeetu. Oromoo walitti qabee dhaabee isaan of fuuldura kaa'eetu kan inni biyya keenya lixe. Ammas sana jabeessaa jira. Sana yeroo dhufan sana empire kana jabeessuudha. Oromoo kanaanis ofiinis empire kana jabeessuudha wantoon isaanii. Kana hin geeddaranne garuu namni ka'ee uummati keenya ka'ee bilisummaa barbaannaa jedhe. Bilisummaa barbaannaa yoo jedhu akka durii akka yeroo dhufanii sanatti deemuu hin danda'an. Kanaaf OPDOtti waa dabaluutu irra jira. Kan isaan dabalan maalni afaanii warri bilisa barbaadu, warri bilisummaa barbaadu dubbadhaa. Waan nu wajjin wal dhabdan fakkeessaa jedhaniitu kan isaanii itti himanii kanaan afaan faajjii jedhame uumachuu kan ka'e. Uummati keenya iddoo halleen amma waggaa hamma tokko dura karaa dhidheessaa warri Benishaangul galanii yoo uummata fixanii wanti dubbatame hin jiru. Sana ture immoo amma karaa kibbaatii fi bahaa uummata keenyatti humna guddaadhaan duulaa jiru. Kan sana wanta godhu wanti mama hin jiru. EPRDF jeneraalota EPRDF san godhu. Liyyuu Haayil kan jedhamu kuni kan leenjifame. Kan hidhachiifame federaalaan waan federaalli beeku kan isaan godhan malee waan federaalaa alii utuu godhan ta'e federaalli ammayyuu humna cimaa qaba. Sana dhaabuu hin danda'a ture. Sana hin dhaabne OPDOni qaama EPRDF waan ta'eef sana yoo mallee uummata gowwoomsuu yaaleyyuu isa bu'uuraa kana rukutuu hin dandeenye. Pirinsipilii Oromiyaan cabuutu irra jira. Jala ooluutu irra jira. Mootummaa kana jala isa jedhu rukutuu hin dandeenye. Kanaaf isa akka waan hin dhageenyetti kan isaan bira darbanii. Innaa kan jiru amma uummati keenya ofuma isaatii ofirraa faccisu maal akka barbaadu beekaa waan akka barbaadu sana wal barsiisuu walitti himuu waan diinni fiduuni afaan faccaa'uu dhiisuu irra jira. Kana yooni sirriitti waan ati jette naa galeera ta'e. Gaarii galatoomaa yaalleebsaa himee gara Dr. Gulummaatti deema waanuma dhimma isaan amma kaasan kana ilaalchisee instituushinii Oromoo kanatti dhimma bahanii umurii bittaa dheeressuuf deemaa jiru kan jedhu kaasanii jiran. Fakkeenyaaf bobbaan isaanii yeroo Baahir Daar dhaqan bobba'anii haasaa pirezidaantiin naannoo Oromiyaa jedhe kaasuutu danda'ama. Akkaataa itti Itoophiyaan itti deebitee ijaaramuu
dandeessu tokkummaa Itoophiyaa cibsanidha kaaseeti Itoophiyaan akkasumas illee namatti taatu laphee onnee keenya keessallee akka jirtutti kaase dhuguma deebisilaa Profeesar Kaasan yeroo laallee jenne Oromoonni bilisummaadhuma isaa barbaadaa jedhanii kaasanii kanaaf mee akkamitti ilaaltu haasaa inni godhe sana Dr. Galatoon haasaa obbo Lammaa Magarsaa Bahar Daar yeroo dhaqe dubbate waan na gaafatti natti fakkaata garuu utuun isatti hin deebiin dura waama Profeesar Makuraan jedhanii fi obbo Ibsaanis immoo itti dabalanii dubbatanii inni xinnoo anis waan yaada tokko itti dabaluu hin barbaada. Maaliif akkuma Dr. Makuraan jedhe sabni Oromoo maaliif akka qabsoo qabaa jiru maaliif akka wallaansoo qabu yeroo baay'ee kaasee waan mul'isaa ture. Amma teelan ammoo hiriira nagaa inni godhuun sochii inni godhuun kan hubatame caalaadhumatti iyyuu harka wal qabatee wal hubatee wal duukaa ka'eedhe diina kana qe'ee isaa keessa galee isa jeeqaa jiru. Jireenya isaarraa isa buqqisaa jiru, lafa isaarraa isa buqqisaa jiru, maatii isaa dararaa jiru. Kana ofirraa kaasuudhaaf akka manni kutatee ka'e argisiisa. Kun egaa sabni kun bilisummaadhuma isaa akka inni barbaadu kanaaf akka inni wal'aansoo gochaa jiru dabalee irra deddeebi'ee waan mul'iseedha jechaadha. Karaa biraa immoo ilaalle wanti diinni saba Oromoo ta'e kan inni irratti geessisaa jiru duruba deebinee seenaadhuma isaa ilaallee saba Oromoo irra wanti ga'aa jiru diinnis immoo wanti inni irraan ga'aa ture yoo ilaalle yeroodhaa yerootti tooftaansaa hajijjiiramu waan adda addaa fakkeessu malee waan baay'een wanta jijjiirame hin fakkaatu. Saba Oromoo keessaa nam tokko baafatee gargaarsa isaaniitiin harka isaaniitiin deebisee sabuma Oromoo miidhaan kuni seenaa saba Oromoottis seenaa biyya Itoophiyaa sana keessattis bara baay'eedhaaf waan irra deddeebi'amee waan hojiirra oolaa waan turee fi har'a haaraa nutti ta'uun irra hin jiru. Warri har'a harka diinaa ta'anii diinni isaaniin harka qabatee ittiin Oromoo miidhuu jiraatanii waanuma isaan dura warri tokko waan isaan hojjetan warra irra deebi'anii hojjetan malee bifa adda addaatiin haa ta'uyyuu sagalee adda addaa dubbatan malee atiin haaraa natti hin fakkaatu natti maaliif seenaa keessatti baay'ee irra deddeebi'amee waan argameedha. Kanaaf baay'ee dogoggoruun nurra hin jiru. Akkasumas immoo amma yeroo dhiyootti torban 9 dura ta'an malee pirezidaantiin Oromiyaadhaa obbo Lammaa Magarsaa Bahar Daariin dhaquudhaan saba warra Amaaraa wajjin gartee tokko ta'uudhaan waan dubbatetu jira. Dubbiin isaa sunis immoo waan baay'ee rakkina of keessaa qabu natti fakkaata akkan argutti. Maaliif tokkummaa sabboolii ta'an ollaa Oromoo warra ta'an Amaaras ta'e warra kaan seenaa keessatti rakkina baay'ee saba Oromoo irraan iyyuu hagaan malee nagaadhaan wajjin jiraachuun yookaan immoo ollaa ta'anii jiraachuun namni jibbu hin jiru. Iddoo rakkatanittis immoo lamaan isaaniiyyuu rakkina kan isaan irratti uumu jiraatee wal gargaaranii jedhanii rakkina sana ofirraa qolachuun namni sana ittiin mormu hin jiru. Garuu kanaan fakkeessanii jedhanii immoo seenaa kanaan dura ta'e hundumaa hirraanfatanii waa'ee seenaa hin dubbannu jedha dubbii isaa keessaa obbo Lammaan Bahar Daaritti wanta dubbate keessa waa'een seenaa baay'ee nan rakkisu ani waa'ee isaaf baay'ee yaaduun dhaqu gara fuulduraatti wanta jennu duwwaadha. Garuu waan seenaan keessatti wanta sirra ga'e utuu hin hubatiin balleessaa kanaan dura hojjetame utuu hin hubachiisin
gara fuulduraatti callumannee adeemna jechuun waama kanaan dura balleeffame illee irra deebi'anii balleessuudhaaf hin danda'amaa jechaadha. Kun akka hin taaneef seenaan sun hubatamuudhuma qaba. Irraanfatamuunis irra hin jiru. Lammata immoo sabni Oromoo waggaa baay'eedhaaf qabsoonni godhaa ture kun maaliidha? Maal barbaadeeti? Maaliif du'aa ture? Warri du'anis maaliif du'ani? Warra amma du'aa jiranis maaliif du'aa jiru? Rakkinni keenya maal akka ta'e utuu hin hubachiisin sana irraanfannee dhumaa gara fuulduraatti adeemna inni jedhu suni waan saba Oromoof qulqullaa'ee waan galeef natti hin fakkaatu. Warri kaanis immoo akkamittiin akka isaan fudhatan naa hin galu. Kanaaf waa'een Itoophiyummaan kun unuuf akka suusiiti wanti hin jedhe isaaf suusii ta'uu danda'a. Garuu saba Oromoo baay'ee kan Itoophiyaadhuma kana jalatti immoo miidhamee fi suusii waan ta'uuf natti hin fakkaatu. Suusiis waan ta'ee jiru natti hin fakkaatu. Dhuguma utuu gaariin hojjetameera ta'e yoona kana waan irratti wal lolluuf iyyuu hin qabnu. Hin hojjetamnee fi rakkinatu uumamee miidhaatu uumamee saba Oromoo irra miidhaatu ga'e. Miidhaa sanaafis wallaansoo qabaa jira yeroo baay'eedhaa fi ammas immoo wallaansoo qabaa jira. Kanaaf sana irraanfachuun hin danda'amu. Miidhaan sunis immoo saba Oromootti suusii ta'uu hin danda'u. Kanaaf anaan natti fakkaatu sabni Oromoo waan wallaansoo qabaa jiruufis beekaa. Waan warri kanaan dura du'an maaliif akka isaan itti du'anis maaliif akka isaan du'an hubatee jira. Warra dhaloonni ammaallee immoo kun galee fi rakkina ammaa ofii keessa jiranis immoo hubatanii jedhanii sana immoo ofirraa kaasuudhaaf wallaansoo godhaa jiru, itti du'aa jiru. Kanaaf utuu hin dogoggoriin namni fedhe waama fedhe hojii hubatee utuu baay'ee isaan hin dogoggorii waan jalqabanii jiraniif, waan karaa qabatanii jiraniif, waan itti du'aa jiran fiixaan baasuudhaaf wal hubannoo godhatanii harka wal qabatanii itti fufuudhuma duwwaatu isaan irra jiran jedhan karaa. Gaarii galatoomaa. Mee Piroofeesar kanarratti maal jettan yaada itti dabaltan yoo jiraate? Yaanni jaallanni kaasanii yaada quubsaadha. Haa ta'u iyyuu malee waa irratti dabaluu nan danda'a. Keessuma keessaa afaan jaajii waan gowwoomsaa kan fakkaatu kan obbo Lammaan haasa'e kana keessaa wanta jirudha waan ani irra deebi'uu barbaadu. Itoophiyaammaadha Oromummaa otoo hin ta'in waan inni jala mure haasa'u isa waa'ee Itoophiyaati. Waan dhiiga keenya keessaa nanna keenya keessa nu keessa jira suusii nutti ta'ee kan inni jedhu kanadha. Akkuma Piroofeesar Gulummaan haasa'etti ani suusii miti Oromoodhaa fi Itoophiyummaan hin taaneef qabsoo godhaa kan inni ture bilisaan ba'a Itoophiyaa biyya jedhamu kanarraa mootummaa biyya iyyuu miti mootummaadha Itoophiyaan mootummaa sanarraan bilisa ba'a. Oromiyaa biyya jedhu kana uummadha Oromiyaadha iyyuuti Oromiyaa kanarrattani mootummaa mataa isaa danda'e ta'a jedhee qabsoo godhaa ture. Egaa obbo Lammaan illee kanaaf qabsaa'aa hin turre. Itoophiyaadhaaf qabsaa'aa jira ammas dumaa ka'eessaaf qabsaa'aa jira. Haa ta'u iyyuu malee Oromoon kana keessaa maal argata kan jedhudha. Itoophiyaa kanaaf yeroo dheeraa tokko taane jechuun Itoophiyaa warra kaanii wajjin tokko taane Amaaraa, Tigree hundumaa wajjin tokko taane lolaa fi turreetti dhiigneerraa itti duuneerraa kanaaf dhiiga keenya keessa jirti jedha.
waan inni irraanfate amma ganni waan yaadatu Adwaa faa, Maacoo faa, maaloo fa'i diina alaa lollee turree jedhe. Oromoon lola sanaan gara caalaasaa Itoophiyaadhaaf lola jedhee jaalala Itoophiyaa sanaaf guddaan manaa qabaatee otoo hin ta'in ajajamee dhaqeetu kan inni lole. Lammaffaayyuu sammuu otoo hin ta'in Itoophiyaan humti sun iyyuu immoo Oromoon mayyuu warra Itoophiyaadhaaf lolan jedhamanii kana qabatee jechuun warra akka Goobanaa fa'aa yoo fudhatte nama baay'eetu jira Habte Giyoorgis fa'aa yoo fudhatte isaanuu deebi'anii Oromoo lolaa turanii Itoophiyaa sanaa wajjin. Amma sana wanti sun xiqqoo wal mara haasaansaa sun qulqullaa'aa miti. Itoophiyaan kun dhiiga keenya keessa kan jirtuu fi lolaa turree jedha. Itoophiyaan sun immoo Oromooyyuu deebitee lolaa gadi cabsaa saamaa turte. Oromoonis keessa jiru. Har'as keessuma jiru. Har'as Oromoon watoo achuma keessa ta'anii EPDRF keessa ta'anii Oromoo miidhaa jiru. Wanti suni xiqqoo qajeeltootti namaa galuu turre jira. Obbo Lammaan kan jedhu suni qulqullina hin qabu. Ofuma miidhaa jirraa, ofuma miidhaa turree isa kanas hin jaallannaan kunis dhiiguma keenya keessa jira jedhee wanta haasa'u natti fakkaatanaaf yoo namaaf galate waan hin jedhu kun. Maaliif of miidhuudhaa fi akkasitti wanta sana jaallachuun nurra hin jiru. Isa kanan haasaansaa suni achirratti waan xiqqoo nama gowwoomsuudha yookiin qulqulluu miti namaaf wanta wanni ta'u miti afaan jaajii guddaa wanni godha maanni isa ta'eetu gara biraan aadaan keenya illee dhimma itti ba'amaa jiraadha amma. Dhugaadha akka aadaa Itoophiyaatti jedhameetu fudhatameetu achi dhaqameedha amma fudhatanii deeman waan hundumaayyuu warra abbaa gadaa kanas jaarmaa Oromoo waan adda addaa kana ba'eessa uummata dhaqanii wal barsiisuun. Haa ta'uyyuu malee aadaan Oromoo kun achuma Finfinnee keessatti hamma utubamaa jira mootummaa sanaanuu kan jedhu sana gaafachuutu namarra jira. Aadaan Oromoo afaan Oromoo Finfinnee keessatti guddatee jira. Kan Itoophiyaatti jedhamee fuudhamee ganda yoo deemamu elaa afaan keessa aadaan keenyaa baay'ee jaallatamaa jedhanii wanta namatti himan fakkaata. Haa ta'uyyuu malee lafuma jiranitti immoo akka inni jaallatamu hin goone achuma Finfinnee keessatti. Inni kunis gowwoomsaadha karaa tokko akkasittan ilaalan. Duraa Finfinnee keessatti jabeessanii aadaan suni qajeeltoodhaan dhimma itti ba'amee qajeeltoodhaan mul'atee otuu irratti hojjetame fuudhanii asiifachuu deeman abbaa gadaas haa ta'uu artistoota adda addaa kanas haa ta'u ba'eessadha. Amma garuu waan kun waanuma ittiin nama gowwoomsuudhaan wanta deemame natti fakkaata karaa koo yoon ilaalu. Kana itti dabaluun barbaade waan kana irratti. Gaarii galatoomaa amma gaaffiidhuma kana keessa alaa utuu hin bayinii silaa kaastanii tursanii jaalla ibsaa waan ijaaramuudhuma EPRDF fi dhaabota EPRDF keessa jiran kana kaastanii turtanii haasaa isaan amma miseensoti OPDO godhaa jiranii fi hoogganooti OPDO godhaan jiran kana yeroo ilaallee jennu gaafa jalqaba biyya keessa seenan akkuma yaadattan dhageenya bilisoomsinee waggaa tokkotti abbaa qabeenyaa taaneerraa abbaa biyya keenyaa taaneerraa jedhaniiti haasa'aa turanii waggaa 26 booda ammas as ba'anii gaafa sochiin uummataa jabaatee jedhu uummanni keenya miidhameera rakkoo kana keessaa ba'uu qabna jedhaniiti achumaas deebi'anii uummatatti himaa jiranii jechuudha. Kanaaf dhuguma ofuma isaaniitii akkuma dhaabaatti bilisa ta'anii kana uummatatti haasa'uu danda'an jettanii yaaddu? Well, akka dhaabaatti bilisa ta'anii jedhanii inni mataan isaa na dhibaa.
dhaabisuun kan TPLF karaa isaaniis bilisa qabu akka dhaaba Oromootti yoo fudhanne ta'e bilisummaan hin jiru isaan bira bilisa miti jarri boojuudha qabaa diinaa jala kan jiranidha Oromooti abba tokkeen yoo fudhanne ilaalle dhaabicha yoo fudhanne ilaalle gaagura TPLF dhayeedha. Gaagura ni dhaye keessatti Oromoo fideetti galche. Malee OPDO'n kan Oromoo miti dhaaba Oromoo miti. Dhaaba Oromoo miti dhaaba Oromoos ta'uu hin danda'u. Ijoolleen achi keessa jiran warri amma Lammaa fa'aa Abiyyi fa'aa eenyu fa'aan kuni warri achi keessa jiran kuni Oromoo ta'uudhaaf achi keessaa ba'anii walabummaa isaanii dikileerii gochuutu irra jira. Wayin labsachuutu irra jira. Har'aa jalqabnee EPRDF keessa hin jiru jechuutu irra jira. Yeroos kan Oromoo ta'uu jechuudha. Akkuma dhaabota Oromoo adda addaa yaada adda addaa qabaachuu hin danda'u. Akkuma OFC, akkuma OLF, akkuma baay'ee isaanii yaada adda addaa qabaachuu hin danda'u akka intinaatti waan itti amanan adda addaa qabaachuu hin danda'u. Itoophiyaa tokkoomsuudhaaf kan qabsaa'uu hin danda'u. Oromiyaa walaboomsuudhaaf qabsaa'uu hin danda'u. Garuu akka Oromootti dhaabbataniitu akka Oromoo akka dhaaba Oromootti yaada isaanii uummata Oromootti himaniitu. Kana yaadi koo kun gaariidha jedhanii sana uummati Oromoo yeroo mirga isaa sabummaa ofii murteeffatu yeroos gargar baafata. Isa inni kam jedhuun fudhadhaa isa inni kam hin jedhuun fudhadhu kan jedhu. Sadarkaa sana geessisuudhaaf hin barbaadanii. Konstituushinii sana keessa jira jaalma kuriyaan sana jedhee ture. Konstituushinii sana keessa jira amma hiree ofii murteeffachuu kan jedhu. Sana hojiirra hin oolchanii maaliif suni uummati mirga qabaachuusaa addunyaan waan beekuuf achi keessa galchan malee isaan ofii isaaniitii hojiirra oolchuuf miti. Gaafa gaafatamee dhufu konstituushinii sanaan gaafachuu hin danda'ama jedhaniitu gaafa humni dhufu humni gaafa argama. Kanaaf isaan walaba jennee fudhachuun irra hin jiru tokko. Lammaffaa immoo waa'ee Abbayyaan ce'anii deemaniiti. Abbayyaan ce'anii kan deeman isaan kan naqan eenyu biraadha. Miseensa EPRDF bira dhaqan. Miseensa EPRDF bira dhaqanii nuti ammayyuu sinumaa wajjin jirraa. Maal yoo goone wayyaa attamitti probleemii nutti dhufaa jiru kana haa qabannu. Attamitti irra haannu rakkina jiru kana jedhanii mari'achuudha kan naqan. Jarri kun Oromummaa uffataniitu kaadiree Itoophiyaati. Dabballee Itoophiyaa kan Oromummaa uffatee kaabbaa Oromummaa uffatee itti adeemedha malee Oromoota maqaa Oromootaa miti. Amaaraa bira sinnanne. Amaarri rakkina Oromoon qabu ol qabamu akkan ilaalutti waa'ee biyya isaa irratti waa'ee eenyummaa isaa irratti waa'ee tokkummaa isaa irratti burjaajii keessa jira. Aluma dhufeen dur Tigreef Amaaraa gaa Itoophiyaa guguddoo kan jedhamanii Tigreef Amaaraa. Akkuma dhufeenii Amaaraa waan inni ijaare hundumaa caccabsee Amaaraa salphisee ofirroo dheedhee hamma yoonaatti sanaan itti duulaa jira. Amaarri ofirroos miti. Amaarri inni dhugaa inni biyya isaa jiru. Ofirrooni isa biyya keenyatti duule. Amaaraan hoogganamee Amaarri fidee biyya keenya kan biyya keenyatti duule sanatu ofirroodha. Amaara ummata biyya isaa jiru miti. Amaarri ummati biyya isaa jiru waan Haayile Sillaaseen fides, waan Minilik fides, waan Darguun fide keessaas waan dhimma itti ba'ee hammana waan guddaan mul'atu.
Hamma xaaliyaaniin godheef illee namni godheef hin jiru. Isa biyya isaa jiruuf jechuudha. Amma warra biyya keessa biyya alaa biyya biraa keessa kolonoota keessa warra jiranitu sana deeffachuudhaaf suusii kan qaban isaanii qaba. Suusii kolonoo nafxunyummaa kan qabani isa deeffachuudhaaf kan godhani amaarota miti isaanii. Isaanii horee amaarri fuudhee dhaqee biyya lolchiise akka goobanaafa akka warra walaayittaadha akka tarame akka warra sidaamaa akka warra kafichoo akka warra eessaa walitti guuramanii loltuu amaaraa ta'anii lolee amaaraa ta'anii dhaqaniidha jarri kun biyya qabu biyya keessatti dhalatan qabu inni oromiyaa dhalate oromiyaa keessa jira oromiyaaniidha inni walaayittaa keessatti dhalate walaayittaadha biyya utuu qabaniitu sanan barbaadani biyya sana maaliif hin tuffatu biyya sana maqaa amaaraas amaara dhaqanii barbaadanii miti maqaa amaaraa jala lixanii Itoophiyaadhaaf falminee waa tokko goonaa jedhaa jiru jara sana amma kan maasheenii dhaaba amaaraa OPDO amaaraa keessa kan jiranii jara sana OPDO'n isaanii wajjin dubbachuudha kan naqe uummata amaaraa wajjin miti uummata amaaraa lolarra jira uummata amaaraa inni biyya isaa jiru kanaafi akkasitti utuu fudhanne akkasitti utuu fudhanne akka yaada kootiitti jechuudha. EPRDF namoota dhaabota afurii maqaadhaan jiranii dhaabota kibbaatii fi dhaabota amaaraa dhaaba Tigiree dhaaba Oromooti jedhameetu garuu waan TPLF jedhe irratti farramuudhaaf achi jiru malee qanaan ittiin boonu achi keessa jiraachuu isaanii sana mataasa du'arraa hafanii achitti intinaa gochuu isaanii maaliif achi isa ala yoo jiraatan hin du'u uummata keenya meeqa du'e isaan nama addaa miti isaan tajjeese uummata keenya baay'ee. 2015 ajjeesan 2016 ajjeesan amma ajjeesaa jiru wanti ta'e hin jiru wanti namni kana hundumaa fudhatanii kan harka rukutan jiru kan harka rukutan suni kan bitamanidha uummata isa quuqamu sana miti uummata isa obbolaan jalaa dhume ijoolleen isaanii jalaa dhume miti garuu harka rukutu harka yoo rukutanii maanni wanti kun kan biraan jiru jedhama kan biraa yoo dadhabsiifameera kan biraa dhaabii Oromoo walaba ta'anii dadhabsiifamaniiru. Kanaaf waan halleen itti duulu jaratti immoo waan halleen waan itti duulanii fi alii dhaabotii Oromoo kun waan hin taane hojjetanii waan hin taane waan sadarkaa Oromootti akka Oromootti standardii Oromoo hin jirre yoo hojjetanii isaaniif waan guddaadha sana argatanii sanaan arrabsuun amma abaa'oo fudhan abaa'oon murna baay'eedha yoo murni tokko waan tokko balleesse hin balleessasi hundumatu dhufeetti duulagaa waan sana waan badee jedhan sana duwwaa qabataniitu abaa'oo kana godhee abaa'oo maaloodha abaa'oo akkitti warri kaan dubbatan hin jiru maaliif abaa'oo isaan jedhan sanatti yoo maqaa abaa'ootiin itti duulte abaa'oo diina bira gortee rukutuu keetii ta'a. Kanaaf rakkina akkasii jira. Dadhabbii keenyaan nutti duulaa jiru kunis beekamuutu irra jira. Kanaaf kan hin jedhu xumuruudhaaf ummati kaka'eera waan akeekkate bakkaan ga'a yoo sirriitti hubate yoo waan garasiif garanaanii itti dhufu kana ofirraa faccisuu danda'e yaadas maalos ofirraa faccisuu danda'e irraan haa jedhetan laala. Gaarii galatoomaa yaalleebsaa mee gara mata duree kana keessatti gara Dr. Gulummaatti hin deebi'a. Akkuma afaaniin isaan haasaanii waan hojiidhaan mul'ataa jiru yoo ilaallee jennee hojii irratti ammayyuu bakkuma duraanii sana jiraachuu isaatirraa argina. Fakkeenyaaf
maqaa Oromummaatiin namoonni mirga isaanii falmatanii fi gaaffii sabummaa kaasan ammallee mana hidhaa biyyattii keessatti mana hidhaa keessatti dararamaa jiranii kan ammaatti illee hidhamaa jiru ni jiranii isaan kana hiiksisuu irratti illee tarkaanfii fudhatan waan mul'ataa tokko waan godhan hin qabanii darbee immoo akkaataa itti lolumti daangaa irratti ta'aa turee fi jiru kana qabaa isaanii irratti illee fakkeenyaaf bulchiinsi naannoo Oromiyaa humna mataa isaa qabaa. Bulchiinsa naannoo shanii addaa wayyaaneen ijaartee itti duulama. Kana duuballee wayyaaneetu ajajoota waraanaa wayyaaneetu jira. Isa kanaaf waa'ee dhuma lola kanaallee diina uummata keenya biyyarraa lafarraa kuusee fi allaallee biyya akka guddaan asisee isaa jiru. Diinni keenya abalu jedhanii himaa hin jirani maaliif jettanii yaaddu kana haasaa isaanii keessatti isaanii waliin fudhatu. Tole. Waan tokko I think qulqulleessinee hubachuutu nurra jira. Wanti nuyi qulqulleessinee hubannu maa inni wanti nuyi jennus akka I think namni sirriitti nu hubatuu fi namni yaadni isaa hin jijjiiramu. Wanta hin beekne illee hin barata. Waan kaleessa balleessa dogoggora illee har'a sirreeffachuu hin danda'a. Kana irratti rakkina hin qabnu. Yoo wanti OPDO gaggeessan jecha keenya irratti OPDO yeroo jennu nama baay'ee ofitti qabaniiruun Oromoo baay'ee ofitti qabaniiruun hundumti isaanii maqaa OPDO jalatti haa jiraatan malee ijoollee baay'een warri keessumaa yaangii ta'an warri karaa dhaqan dhabanii rakkina argatanii jireenyi sun garatti baasu biyya sanatti garatti ba'an dhabanii jedhanii waan goonuu dhabnee kanuma jalallee maqaama sanallee fudhannee jiraanne jedhanii warri jiraatan baay'eetu jiru. Kanaa isaaniin irraanfannee miti. Garuu warri OPDO gaggeessan waggaa 26 guutuu wajjin turan wanta laatameef warri TPLF dhaa jalqaba uumanii ibsaan illee gaagura isaan ijaaran keessatti gurmaanii jedhan. Warri sana keessatti gurmaanii waan hejjedhaa jedhan hejjetamaa turanii yoo amma lakkii kana waggaa amma kana boodayyuu barannee irraa yeroo sana iyyuu goowwomne irraa saba keenya irraa cennee saba keenyatti deebine jedhanii haa dhufan gaariidhaan haa deebi'an. Garuu nan deebi'aan jira jedhanii odeessuu duwwaa otoo hin ta'in hojiidhaan immoo mul'isuutu isaanirra jira. Qulqulleessanii hojiin mul'isuutu isaanirra jira. Akkuma ammatti jette immoo saba Oromoo irraa amma waan baay'eetu ga'aa jira. Rakkina baay'eetu ga'aa jira. Keessaan duwwaatu hin ta'in daangaa isaa gubbaatti. Kunis immoo akkuma nuyi beeknu har'a duwwaallee uumame miti. Kun yeroo baay'ee ollaa walitti buusuudhaan rakkinni yeroo ka'u immoo mootummaa dhumti sana akka rakkinni kun uumamu godhee dhaqee akka araaraa akka jaarsa araaraa ta'e gidduu galeedhee immoo waan adda addaa jechuudhaan ufuma isaa waan ofii isaa barbaade mijeeffachuuf wanta inni godhaa jiru ammas gochaa jiru jira. Kanaaf kun yeroo ka'u warri OPDO gaggeessan nutu saba Oromooti ripirezentii godhaa bakka bu'ee hojjetaa jedhanii maqaa sanaatiin achi jiru taanaan sabni kun yeroo miidhamu miidhaan kun maaliif irra ga'a? Noo isinii wajjin hojjechaa jirra. Maqaa saba Oromootiin hojjechaa jirra. Yeroo saba keenya saba nuyi bakka buunee jirru kanarra ga'uu isin geessisaa jirtan isinii wajjin akkamitti hojjenna jedhanii jaratti gaaf tokkoyyuu cimsanii dubbatanii gadi ba'anii dubbatanii waan isaan jedhaniin jiru. Yoo dubbatame teelana kana waan dubbachaa jiru jedhamellee irra qabanii cululuqsanii jedhanii duwwaa waan isaan haasa'anii. Yeroo daangaa Oromoo karaa ba'aa irratti rakkinni uumamuu jalqabe ammallee itti fufaa jiru yeroo ta'u waan tokko dubbatanii turan. Garuu attamitti ta'e eessaa ka'e warri hidhatanii jedhanii liyyuu poolis Sumaalee liyyuu poolis jedhaman kun akkamitti hidhatan eenyutu hidhachiise? Yoo
hundi isaanii immoo federaalii kan jedhamtu biyya tokko keessa jiru ta'e mootummaan federaalii jedhu kun maaliif jara sana hiikkachiisuu hin danda'u yeroo isaan sabarratti miidhaan ga'an sana gaafachuu hin dandeenye warri OPDOdhaan gadi qabaneedhanii isaan kan warra kontiroobaandii nagaduudhaan waan akkasii godhutu warra kana keessaa bu'aa argatutu kana dubbii kana babal'isee jedhanii utuu qulqulleessanii isaan iyyuu immoo eenyu akka isaan ta'an warri kontiroobaandii nagadan sun eenyu akka isaan ta'an maqaa qabaachuutu irra jira jedhu sun eenyummaa qabaachuutu irra jira sana gadi baasanii dubbachuu hin dandeenye kana yoo gadi baasanii hin dubbatan ta'e ammaa nuyi saba Oromootiif hejjitaas turree kan jedhu pozishinii sana kileemii gochuu hin danda'an. Namni baay'een maqaa Oromootiif rakkinni Oromoo irra ga'e waan dubbatee fi ijoollee baay'een dhaaba politikaallee kan gaggeessan kan maqaa qaban baay'een warra akka Baqqalaa Garbaafaa namoonni isaa wajjin hidhaman mana hidhaa keessa ji'aatti mana seeraatti yeroo isaan deddeebi'an inuma ija isaaniitiin argu. Yoo dhuguma saba Oromoof dubbatu ta'e maaf sana hiiksisuu hin dandeenye. Hiikaman jedhanii immoo gadi ba'anii illee maa dubbachuu hin dandeenye. Kun egaa wanta jedhan sanaa hojiidhaan mul'isuu jedhama. Sanaan mul'isuutu isaanirra jira ammas taanaan. Warri dogoggoranii waggaa baay'eedhaaf balleessaa baay'ee hojjetaniiru. Isuma utuu beeknu amma immoo deebi'anii gaarii jechuudhaaf fedhu taanaan afaaniin isa jedhan sana waan tokko gaarii jedhamee wanta jedhamu sana afaaniin isa dubbatan sana qulqulleessanii hojiidhaan immoo dabalaniis dubbatanii hojiidhaan immoo agarsiisuun isaanirra jira. Utuu kun hin argamiin sabni salphaadhumatti gowwoomuudhaanii I think waama isaanii afaan fajjeessan kana fudhatee dogoggoruun isaanirra hin jiru. Ammas irra deebi'innan jedhumaa inni sabni Oromoo biyya keessaa kan arginutti akka dhageenyutti wal hubatee wal duukaa ka'ee rakkina isarra ga'aa ture ammas irra ga'aa jiru ofirraa kaasuudhaa fi wallaansoo guddaa gochaa jira. Wallaansoo isaa sana wal hubannoo isaa sana itti fufee walii isaa duwwaa utuu hin ta'in saboota ollaa isaa jiran hundumaa immoo hubachuudhaan warra rakkina isarra hin geessifne firoota godhachuudhaan warra samiidhaan immoo seecca'ee baratee barsiisee isaaniin ofirraa ittisuudhaan waan hojjetu waan wallaansoo qabsoo gochaa jiru itti fuudhuma irra jira. Kanaaf naannee rakkina guddaatu irra ga'ee jira saba Oromoo irraa yookaan warra kaan irras akkasuma ga'ee jira. Rakkina sana kan isaanirraa kaasuu danda'u sababa mataa isaaniiti. Sababa sana mataa isaati. Waan inni hojjetu waan godhu kan isarraa kaasuu danda'u. Miiraakiliin tokko dhufee ammaaf ammatti nurraa kaasadhe wanti inni abdatu jiraachuun irra hin jiru jiraatus wanti kun yoo danda'ee ofiisaa jabaatee hidhatee wal qabatee wal hubatee yoo ka'ee wallaansoo amma gochaa jiru kana itti fufee wanta barbaade wanta abbootiin isaas itti du'anii inni sammatti darbanii warra kaanis itti du'aa jiran iddoodhaan gahuudhaaf hin danda'a. Kanarratti garuu utuun fedhiin wanta dubbatu muriin dura wanta tokko wanti jedhu yeroo wallaansoo haa qabu jennu sabni kun diinnis ta'ee warri isa keessaa miidhaas itti gochuuf jedhan wanta isaan dogoggorsan garan taanetti ganta isaanii isa dhiiban utuu hin ta'in ofiisaaf hubatee kamtu rakkina itti fiduu danda'a kamtu immoo waan inni kaayyoo inni qabu sana iddoon ga'uu danda'a kan jedhu sana ofiisaa hubatee isarratti xiyyeeffatee itti adeemuu irra jira kan jedhamu. Gaarii galatoomaa Dr. Gulummaa mee gara Piroofeesaritti hin deebi'a yaada furmaataati kan isaan kaa'anii jiranii wanni afaaniin haasa'amuu fi hojiidhaan mul'ataa jiru faallaa ta'uu isaatii gaaffii gaafatameef deebii kennanii. Mee gama keessaniin fakkeenyaaf amma yeroo dhiyoo kana keessatti humni nageenyaa
biyyattii qaama tikaatii waliin wal ta'ee muummicha ministeeraa waajjira isaa keessattiin walgahii godhataniin waan ittiin as ba'an tokko qabani. Sana waan hojiitti hiikaa jiran fakkaatan yeroo ammaa kana mataa isaa gama sanaanii. Kanaaf tarkaanfiin sirni sun akka sirnaatti caasaa sanaan fudhatan humni tikaatii fi waraanaa kuni bulchiinsuma Oromiyaa keessa iyyuu seenii akka barbaadetti waa gochuu danda'a. Fakkeenyaaf sadarkaa gadiitti sadarkaa hoogganaa onaatti illee bulchitoota onaa yoo ajaja isaaniin fudhatan ta'e bakka sanarraa kaasuu yookaan immoo isaaniin dhimma ba'anii namoota fincila geggeessan qabanii hidhuu mana hidhaa keessaallee fakkeenyaaf Dambidollootti wanti ta'e namoota hedduu waajjira poolisii keessatti hidhamanii jiranii makalaakayaan fuudhee bakka inni buuse hin beekamu kan jedhamutu jira. Kanaaf akkuma jaarmiyaatti iyyuu isaan bulchiinsumti kun iyyuu ofii isaatiin sirnaan bulchaa akka hin jirre irraa arginaa. Sirni humni makalaakayaan immoo kan federaaliiti. Inni immoo waan barbaade hojjetaa jira. Kanaaf sirnaa fi namoota haasa'an kana wal bira qabnee akkasittiin yeroo laallu dhuguma hojiin sun waan jedhan hojjetaa akka hin jirre irraa arguu dandeenya. Kanarratti maal jettu? Akka waan jedhan hojjetaa hin jirre biyyuma lafaatu beekuutu irra jiraan jedhan. Maaliif mul'ataadha? Federaalii jechuun Oromiyaa keessatti itti gaafatamaan mootummaa Oromiyaati. Darbee immoo federaalii yoo ta'anii guutummaatti immoo warrumti Oromiyaa keessaas jechuun mootummaan Oromiyaas, mootummaan kan Tigraayis, kan Amaaraas, warra kaanis isa federaalaa sana keessatti immoo humna wal gitaa ta'e qabaachuutu isaanirra jira. Amma yoo federaalli garaa booda kan amma yoo abdiillee achi gama ascee Oromiyaa keessatti lola kaasee uummata buqqisaa jiru federaalatu booda jiraa jedhama. Isaan tiyyuu haasaa isaanii keessaa gara biraatu humna gara biraatu duukaa jira maaloo jedhaa yeroo baay'ee deddeebisanii haasa'ayyuu jiru. Isaan humtuu mataan isaanii warrumti OPDO keessaayyuu warrumti hoogganni OPDO iyyuu. Erga federaalaa akkas godha ta'e federaala keessa hin jirammoo isaan maali? Qooda keessaa hin qabanii isa federaalaa sana keessaa. Isumayyuu maalinni ittisa biyyaa armiima Itoophiyaa sana. Isa keessaayyuu qooda hin qaban jechuudha moo maal jechuudha inni? Isa sana eenyudha kan wanni godhu kontiroolii godhu? Tokko isa achi keessa hin jiranii jechuudha amma isaan federaalatu federaal poolis federaal aarmiitu Oromiyaa keessatti dhufee nama miidha yoo ta'e isaan federaala keessa iyyuu hin jiranii achi keessa qooda iyyuu hin qabanii maqmaafitti achi keessa jirra jechuudha jechuu danda'ama. Gara biraan amma waa'ee nagaa biyyaa jedhamee pirezidaantii Prime Minister Itoophiyaa kan Hayilemaariyaam biiroo isaatti wal ga'iin ta'ee waan murteessan qabu jedhanii kan gadi ba'ee suni waan haaraa miti. Waanuma isaa kanaan dura ture sana isaa emergency jedhamee ture sanatu hin dhaabanne. Hin dhaabne iyyuu gidduutti amma Oogasti keessa dhaabnee turre kan jedhan sana sobaadhaan hin dhaabanne ittuma jiru. Inni irruma jira hojiirra jira. Amma immoo isa iyyuutu itti cimsanii jiru. Itti cimsanii jiru yoo jedhamanii yoo hin jedhu akka dhageenyutti deemanii nama qabaa nama hidhaa jiru. Security sana keessa warri nagaa tiksanii Oromiyaas keessa jiru jechuudha. Isaanumatu walumaan Oromoo hidhaa jira.
Federaalii wajjin Oromoo ajjeesaa hidhaa jiru. An Oromoo iyyuu miti isaanii kana godhu taanaanii Oromoodhaaf hojjetaa jirra kan jedhan suni dhugaa miti. Akkuma Dr. Gulummaan jedhe warra maneedhaa keessaa Oromoodha baay'een biyya sana. Waan balleessa warra hin qabne mirguma isaaniitiif waan falmaniif warri akka Baqqalee Garbaafaa warra akka Mararaafaa warri kaan isaanii wajjinis hidhamanii kan jiran namni kumaatamaan immoo hidhamee jiru iddoo iddootti. Hundumti kun nagaadhaaniiti biyya isaaniitiif mirga isaaniitiif qabsaa'an. Erga Oromiyaadhaaf qabsaa'u ta'e warra akka Lammaa Magarsaaf akkas jedhu Oromoodhaaf qabsaa'aa jirraa jedhu. Oromoo isa kamiif qabsaa'aa jiru isaanii jarri kun Oromoo miti. Jarri kun diina Oromooti. Nama lama sadii miti jarri kun. Kumaan lakkaa'amu. Eenyuuf qabsaa'aa jiru. Erga akkas ta'e. Erga inni amma irra deebi'anii immoo keessa deemanii dargaggoo hidhaa jiran ajjeesaa jiran amma dhagaa kan jiru kaleessa dheengadda. Akkamitti akkas ta'e inni Oromiyaadhaaf erga dhaabbatanii jiru ta'e Oromiyaadhaaf erga hojjetu ta'e nageenya Oromootiif erga hojjetu ta'e maaliif kun ta'aa jira kan jedhu gaafachuutu irra jira Oromoon. Oromoon illee kana wallaale natti hin fakkaatu gaa warri biyya jireenyuma isaanii wanta ta'eef waanuma argaa oolanidha. Haa ta'u iyyuu malee nun sossobinaa ittiin jechuun irra jira warra akka nuun jedhu kanaan. Yookiin Oromoodhaaf hojjedha. Yoo hojjettan ta'e immoo egaa isinuma wajjin iyyuu qabsoo godhaa jirra silaasi qabsoon ittumaa fufaa ittumaan jechuutu irra jira Oromoon. Oromoodhaaf hojjetaa hin jiranii warra hojjetaniif jiru ta'a akkuma jedhamaa ture akka Dr. Gulummaan jedhetti Oromoo OPDO keessa nama baay'eetu jira Oromoodhaafis kan gubatu kan du'anuu jiru miti jire kan Oromoo irra goranii iyyuu dhaqanii immoo du'an jiru miti. Amma tokko kaleessa immoo dheengadda kan duree miliitarii keessa ture jedhani loltuudhuma isaaniiyyuu ture jedhan. Isaanii wajjin walii ta'uu wanta dadhabeef achi keessaa ba'ee amma lafa nyaataatti mana nyaataa keessatti dhaqanii ajjeesanii warra du'e keessaa nama tokkodha jedhanii iddoonsaa naannaadhuma walakkaa Oromiyaatiin natti fakkaata gidduu kana. Isaan kun warra Oromoodhaaf egaa maal gubatanidha. Itti dhaga'amudha Oromummaan isaanii. Jechuun namni akkasaatii suni baay'een isaanii OPDO keessa jiru isarraanfachuun durra hin jiru jechuu kooti kanan itti dabaluuf. Gaarii. Haa ta'u iyyuu malee warra irra keessaati warra hoogganarra jiru sanadha. Isaan waasaan haasa'an sana qeeqqannoodhaan hubachuutu nurra jira. Gaarii. Galatoomaa Piroofeesar egaa amma gara xumuraatti deemaadha jirra yaada uummanni afaan faajjayina kana irraa dogoggoruu akka inni hin qabaannee fi waan gochuu qabu akka inni gochuu qabu gara xumuraatti akeekaa jirtanii. Fakkeenyaaf waan rakkoo uummata Oromoo irra jiru kana akkama Oromootu Oromoof dhimmaa jira Oromoof duulaa jira fakkeenyaaf warra buqqaan kanallee gargaaraa kan jiru Oromoodha akkuma miidiyaa garaagaraatti argamu dhaga'amu federaalli hanga ammaatitti illee gargaarsa uummata keenyaaf illee godha akka inni hin jirreetti argina. Kanaaf Oromoon kan isaaf dirmatu isuma qofa malee akka biyyaatti illee akka biyya impaayirettiitti illee gargaarsa inni argataa jiru akka hin jirreetti irraa hubatama. Kanaaf yaada xumuraamee Oromoon dagamuu akka hin qabne yaada xumuraa maal kennitu jaallibsa?
dubbiin isaa akkuma ati jette amma haala amma jiru keessatti Oromootu Oromoodha birmataa jira. Warri kaanii engadda waa tokko irratti kan hin arge amma dhugaa akka ta'e hin beeku. Hararitti warri alaa warri akkas buqqa'anii dhufanii qubatan jiru qabeenyuma hambaa keessa kan public internet keessa qubatan jiru. Sana industry something tina kan EPRDF fi mano TPLF fi gadhiisaa jedhamaa jiru jedhan. Biyyi yoo kun dhugaa ta'e biyya isaaniiti qabeenyi sun qabeenyi dhuunfaa miti. Bu'aa warra saamichaan dilbaa'eetiif jedhamee ka'aa yoo jedhame jarri qaaniyyuu hin qabanii jechuudha. Jarri qaaniyyuu hin qabanii warran keenyaa warri achi keessa jiran isaanii wajjin hojjetan maaltu itti dhagaa akka Oromummaatti namooti abba tokkeen akka Oromummaatti maaltu itti dhaga'ama. Hammana salphachuun silaa waan funyoo nama bichisiisu miti kan biraa hafe ofii ba'anii dhaqanii falmuurrayyuu ofii of raawwachuu of fannisu. Kan nama geessu miti kuni qaaniini du'a caalti jedha Oromoon yeroo hundumaa. Jara safuu hin qabne wajjin dhaabbatanii isaanis safuu dhabanii ummati keenya yeroo miidhamu calluma jedhanii waan deemanii fi jarri waanuu godhu jedhanii eeggachuun irra hin jiru. Ummati kuni jarri kun waanuu godhu jedhanii eeggachuun irra hin jiru. Wanti ta'uun irra jiru dhufee isaan irka ga'uutu irra jira. Ijoolleen isaanii hidhamtee hiikamuutu irra jira. Bishaan lafa hin jirretti bishaan dhiyeessuutu irra jira. Beelli lafa jiru midhaan dhiyaachuutu irra jira. Namooti keenya buqqa'anii dhufan kuni lafa qubatan gaarii argachuutu irra jira. Qubachiifamuutu irra jira. Kan isaan irraa du'aa jiran kaampiidha kun. Namni baay'ee du'a. Ijoolleen hin duuti. Daa'imni hin duuti. Awwaala gaarii argachuutu irra jira. Kana jarri kun waan kana hin gooneefi ofii harka akka amma yoonaa harka wal qabataa jiru. Jabeessee harka wal qabatee abdii isaa ofirratti malee nama biraa irratti godhachuu utuu hin godhatin akka itti fuudha kan inni jedhu. Egaa warri malbulchaa kuni warri uummata isaaniitiif hojjetanii adda addaa kuni gara sanatti deemuu gara sanatti gargaaru uummata dammaqsu lafa inni hin beekne informationii lafa hin qabnetti informationii kennuu fi waan akkasii irraa eegama malee dabalanii isa kan diinaa irratti dabalanii afaan faajii akka hin uumne of eeggachuutu irra jira. Oromoo hundumtuu Oromoon ala jiru, miidiyaan ala jiru, miidiyaan biyya keessa jiru, afaan faajii kan akka hin uumneef waan warqeen afamee jiru akka fakkeessanii hin dhiyeessine. Kana kan biraa immoo beektoti keenya hiriiraan jiran hin mul'atan. Biyya biraadhaa waan halleef kan dhiyaatani, waan halleef teeknikiidhaaf haa ta'uu, yaadaaf haa ta'uu, pilaanii adda addaa haa ta'uu kan dhiyaatanii kan namoota miidhame bira dhaabbatanii waa hojjetanii beekota keenya, beekota isaaniiti. Kan keenyas beekoti keenya mamuun irra hin jiru, mamii irra jiru. Daddaaquu qabu. Garana wayyamoo garas wayya jechuu irra hin jiru. Gadi ba'anii uummata kana karaa agarsiisuutu irra jira. Kan jedhudha. Kanaga yeroo wal agarru hundumaa deddeebifnee waama tokko walitti himuutu nurra jira.
deddeebifne walitti bu'u. Uummata alagaa keessaa uummata Amaaraatiif waan hin jiru qaba. Uummati Amaaraa rakkinarra jira. Biyyi isaa saamame, namooti isaa du'aa jiru, nagaa keessaa bulbulamaa jira. Kanaafi uummata rakkate baay'eedha ollaan isaanii. Ollaa rakkate wajjin harka wal qabatanii kana keessaa bahuu yaaluutu irra jira. Garuu ollaan sun ollaadha malee kan isaanii miti. Qabeenya isaanii akka qabeenya isaaniitti fudhachuu haa dhaabanii. Dhaabanii akka ollaatti waan wal gargaaruu hin jiru yoo jiraate akka obbolaa Afrikaatti Afrikaanota obbolaa ta'anitti maaliin wal gargaaruu danda'u kan jedhu itti bobba'uutu irra jira. Malee isa agulii Itoophiyaa maaloo kana jedhanii walitti dhufanii damaachin jedhanii jedhan kun miti. Practical waan dhugaa waan qabatame waan rakkina keenya ittiin ba'annu nagaa keenya ittiin buufnu araara keenya ittiin buufnu hojjechuu irra jira kan jedhudha. Gaarii galatoomaa yaada bal'aadha kan nu kennitanii. Mee silallee gara xumuraatti yaaduma xumuraa yoo kennitaniittu wanti isin jalaa fi yoo jiraate Dr. Gulum. Egaa waan baay'eellee waan dabalu illee hin qabu. Akkuma duraan jedhe oolee bulee saba Oromoos ta'e saboota warra kaan saboota warra kaan kan bilisa isaan baasuu danda'u rakkina amma jiran keessaa isaan baasuu danda'u tattaaffii isaan godhanidha. Kanaafi haalli amma jiru rakkinni haa baay'atu haa bubbulu malee haalli amma jiru saba Oromoo gidduu wal hubannoon amma uumamaa jiru baay'ee waan nama jajjabeessuudha waan saba Oromoos jajjabeessuudha. Kuni ittuma fufuu qabaan jedhan karaa tokko. Namni kana barateedhe fakkeedhaas Oromoon inni daasporaa jiru kunis waan baay'ee jechuu danda'a waan baay'ee illee dubbachuu danda'a. Garuu kan inni gochuu danda'u yoo tole waan sabni biyya keessaa hojjetu sana gargaaruu danda'u yoo gargaareedha. Kanaafi kana hubatee tokkummaa isaa cimsatee alaa manatti jechaadha warri daasporaa keessa jirus waan adda addaa dubbataa garuu yoo saba kanaaf hin miidhamna ta'ee hin quuqamna ta'ee miidhaan irra ga'u nutti dhaga'ama yoo ta'e nutis bakkee warri jirru warri daasporaa jirru tokkummaa hawaasolii Oromoo saba Oromoo kana cimsineenne gargaarsa cimaa immoo sabaaf ta'uu abdii ta'uu danda'utu nurra jira kun ittuma fufuutu irra jira. Kana innaan jedhu akkuma inni duraanis xinnoo tuqee ture yeroo qabsoos godhuu wallaansoo isaa kan yeroo itti fufee dhufu yeroo tokko jarjarsuudhaan wanta diinnis immoo sobee waan gargaaru fakkaatee dogoggorsuun waan maqaasaa balleessu waan fira utuu hin ta'in diina isatti horuu danda'u akka hin ejjenne dogoggorsii akkasii akka hin ejjenne of eeggachuu akka danda'u qalbaa'u jechuun immoo waan ka'eef sana dagachuu utuu hin ta'in tokkummaa isaa cimsachuudhaan qalbaa'u. Namni baay'ee miidhaman jiru, namni qe'ee isaaniitiin illee buqqa'an jiru, namni hidhamanii jiran illee jiru, namni firri isaanii jalaa du'e illee baay'eetu jiru. Kana hundaan wal dagachuu, wal dhiisuudhaan wal gargaaruu danda'u. Inni firri jalaa du'ee jire, inni qe'ee isaatii buqqa'ee jire, gargaarsa akka barbaachisu ammayyuu wal gargaaraa jira. Kana cimsuudha jechuu kooti. Warri hidhamanii jiran illee karaa adda addaa gargaarsa barbaadu. Maatiin isaanii illee gargaarsa barbaada. Mooraaliidhaan illee yoo wanta biraa gochuu hin dadhabne mooraalii yookaan illee gargaarsa barbaadu kana gochuu danda'uutu irra jira akka saba tokkootti. Oromoon saba bal'aadhaa saba guddaadha. Guddina isaaf
saba bal'aa ta'uu isaa kan hin argisiisu immoo yoo waan kana ejjetee argameedha. Kana yoo ejjetee argame immoo I think minni isaa ittuma dabalaa deema. Rakkina amma jirus immoo ofirraa kaasee akka saba bal'aatti jireenya mataasaa deebisee gadi dhaabee ittiin buluu hin danda'a jechaadha. Kanaaf immoo hawwifamu. Gaarii galatoomaa Dr. Gulummaa Jaallibsaa Guutamaa akkasumas Profeesar Makuriyaa Bulchaa yeroo keessan wareegdanii hanga kana yaada bal'aa akkasii nuu kennuu keessanii fi maqaa Arsadee Miidiyaatii fi daawwattoota keenyaatiin isin galateeffadhaa. Gaaffii fi marii har'a dhiyeeffanne kanumaan xumurraa galatoomaan isiniin jedha. Abbaa Malkaa galatanna. Galatooma isinis. Galatoome Abbaa Malkaa. Yaarii. Yaa kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa qophiin har'aaf dhiyeessine kanumaan raawwataa qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna.